يعني ستنا من الال دبي أفاني نباسو الله برانك مي ستنا من يوم دبي أفاني نباسو في نقولتها تجوك كتمي ونما كان أيوة أنا مشرسي في أباية شك أباية نلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هرتاف كبجمتو تكينا عندك كيسانو أكمل نجاك أبداني جرجرتو سنينجتشا أكسما وري أمانتي برالي أشمار كفوني سنينجتشا هذا موتو روزان ديبيتين دفتي جرتي الحمد لله. Dhugaa rabbii dubbachuuf viidiyoo kalee isinii gadhiisee jira arkitanii jirtan jechuudha. Hedduu viidiyoo san irratti hedduu namni hedduu tokko yaada kennataa turtanii yookaan jadii tokko si godhe yookaan muktaar tokko si godhe dhiira miliyoona jala deemtaa minaan jaa turtan jechuudha. Isin bichaa'uu miti hiriyaan tiyya akka sanaa jettee turtiin turte jechuudha waan nyaanne wajjin duun jechuudha. Tokkoffaa dhugaa rabbii dubbachuuf ani namni itti heerumu murteessitanii taa'utti jiru Mustafaa bichaadha. Dhugaa rabbii kan itti heerumu deemullee isuma jechuudha. Isaan ammootu walumaan daddalanaa dhuguma namni tokko tokko barbaade fedhe waan namni bahu tokko gaafachuun isaa dirqama ammallee an dhugo namni bakka namni itti yaame hundatu numa dhaqa hintalti gara laaftu gara qullaan heerumtu jettee Oromoon isin galee yookiin namootuyyuu nama hunda bira dhaqeef nama hunda bira mul'adheef yookiin namootu ambaalagee ta'uudhaa miti jechuudha. Alhamdulillah ana of beeka tokko yookiin namni hedduun tokko bara yookiin kadhoifatee waa meeqa dalagullee miliyoona jira garuu namootu jara kana isaan hundi keessaaniitu obboleeyyan kiyya nama ho'itti harrakkadhee fi waa hundaa'uu na bira dhaabbatanii nama na jajjabeessanii nama biyya kana bichaa miti ammootuyyuu biyya alaa keessatti illee waliin turre jechuudha. Nama hedduu takka wal jaallannuun nama hedduu takka wal kabajinuuni yoo bira dhaqillee waan takka wanti narraa bu'e hin jiru itti hin heerumne. Hatta Sa'iidollee yookiin nikaa hidhadhee nikaa isaatiin ofirraa hibuusee ka Mustafaa hin jaallanne Sa'iidollee sirriidha awwala na dideetiin ture gaafa Sa'iidoo dideefilee sababa Sumayyaatiin akka inni haadha ilmaan isaa deeffatu barbaada malee anammoo badirraa fiigee dhufee haadha Sa'iidoo hin jaalladha hojii natti hin tolu inni ilmaan isaatiin akka wal argu fedha. Kaza ammoo kachira deebe awwala dide inni ammoo anillee gaan dide innillee na dide kabraa inni barbaaduuf deemnaan na dideetiin ture jechuudha. Akkasuma ammootu hortaa kabajamtoota kenna wanti hunduunuu carraadha. Mustafaallee hedduu takka yaalaa ture ammallee dhugaa rabbii dubbachuuf dhima yaalaa haga jarri isaa walitti deebi'an ni barbaada jechuudha. Gaafa namni tokko aslaan isin nama tokkorraan addaan baastanii hallanyaa nama godhachuu hin yaadina. Aslaan Mustafaan osoo masaanuu taaniyyuu anaa fi daraartuu mana keessa waliin jiraanne aslaan nama waliin miidhuu miti intala Oromooti illee intala Oromooti hin dhiigni keenya tokko nuti tokko jechuudha. Kana farda kabajamtoota kenna ammoo ani nama san addaan baafattee na jechuu turtan jechuudha. Kaameraadhaan addaan baafadheetiin hin ture jechuudha. Gibbiin kenna kaameraa qaba. Dhugaa rabbii dubbachuuf hedduu takka silaa akka na dhufaniitiin wanni jedhame saniin osoo natti kajaamu ta'a na oseenamu taate waan biraa fakkaata garuu ani waan shakki qaba nama kanneen keessaa waan shakki qaba. Dhugaa rabbii dubbachuuf Mustafaan asiin turallee dhugaa rabbii yoo dubbanne si prankiidha haa jedhu malee viidiyoo yeroo inni kaayeetiin waraabeetiin jedhe waan biraatiif ta'uu danda'a. Garuu prankii ta'ee jira wanti sun jechuudha dhumarratti jechuudha. Ammootuyyuu anirra caala. Ammoo namni kun nama sadii akkana tokko ammoo barri dura dhaabbatachuudha kaameraa yeroo addaan naa baasu jechuudha. Fuulli isaanii ammoo ishigidha. Kaameraan yeroo sirriitti addaan nama baasu isa asla aduunlee halkan keessa jechuudha. Halkan keessa sa'a 7:08 jechuudha yeroon sun jechuudha. Namni hundi rafeetiin hin jira osoo namni rafuu baate sirriitti wayittaan jedhe iyyee namni na dhagoolee hin jiru. Silkiin kiyyallee na bira hin turre kilaasii biraa ture jechuudha silaa ni bilbila. Kilaasii kanarraa kaasee kilaasii kana yeroo deemu anu waan akkana maali takka waan akkana kan qunnamee hin beeku an jiru tiyyarratti jechuudha. Amma shii bahee jira alhamdulillah rabbiin kiyya lubbuu tiyya na baasee jira. Kaameraan namni lama ammoo oseenanii jiranii ka oseenanii tokko barri sa'aadaa san duratti hafee tokko ammoo ol bahee kun ammoo tuyyuu ala dhaabbachuu jira jechuudha. Namni kun ammoo namni lama dheeraadha tokko keessaa gabaabaadha xiqqishu makaakkalaanyaadha dhiira jechuudha martin isaaniitu dhiira. Nama kana ammoo tu an hedduu takka jadiidin faallee hin shakku. Muktaarillee anja prank irratti dalage malee waa'ee fuudhaaf heerumaa kenna inuma dur wal jaalataa turre dhugaadha Muktaariini. Hedduu takka wal jaalataa wal fuuna jennaa turre walii hin fuune hireen gargar nu baaste addaan oofte. Lammoo deebi'ee ammoo jadiidillee waan akkana kana nama dalaga jedhee hin yaadu. Ani namni nama shakkee Mustafaa fi micaa duraan silkii kiyya na jalaa fudhate san jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuuf waan namni kunniin na shakkisee gabaabaan sun isuma natti fakkaata Allahu alam irraa hin beekne. Kanaafuu maaliif shakkitee jechuun Mustafaa fi micaa san maaliif shakkitee jechuun keessan hin oolamu. Tokkoffaa duratti hattuun gaafa mana namaa seentu waan barbaaddu fudhattee deemti. Takka meeshaa fudhattee deemti ana lafatti gadi qabanii akka barbaadan na godhanii meeshaa mana jiru guutuu isaanii guuratanii deemuu hin danda'an.
garuu ammoo akka jara shakku wanti na goosise Muktaariin illee bakka inni jiru guyyaa san hubadhee jira jadiidillee mana jira naan jaani ani aslan bilbila ijoollee warra ollaa sanii qabachuudhaan irra jedhee ammanuma bulee ganama kanaa yoo asuma jira minaa minaan jaaniitiin addaan baafadhee ture. Kaza Mustafaa fi wanni kana natti hin dhageenye jechuudha. Silkii ganama sanii na laakaasuu didee kanaaf hordofaa kabajamtoota kennaa wanti an shakkeef saniif shakkee hattuu osoo taate meeshaa warratee deemti. Isaan ammoo lafatti na qabachuu fa'aa Mustafaan illee maali kaaniif kaan biratti mul'atta fa'aa naan jedhee natti aaree waan barbaade dalagee deemuu danda'a. Garuu Allah aalami kanaaf ammootu yoo lubbuun tiyya tabaatu taatellee maqaa isaatiif Mustafaatii fi malee waan biraatiif miti amma dhugaa jirtu itti himuuf hin deema Mustafaa asitti eegee waameetiin jira jechuudha. Yeroo inni dhufetti kaameraa keenya dhoofannee walitti deebinee hanga xumuraan ufaan tura. Akkam miree Mustafaa? Jirta. Nagaami. Alhamdulillah. Fayyaadha. Jir. Nagaa alhamdulillah galata rabbi akkamati. Nagaa alhamdulillah ni maal taate? Nagaa. Waan taane jechuun waan ta'e hedduudha. Garuu kana jedheellee siif himuu dhufe jechuudha. Tokkoffaa wanta asitti si yaami jechuudha. Wanti kun maalin jechuun kan kellee hin oolamu kalee viidiyoon waraabee gadhiisi tokko argitee tuniin turte na fakkaatte. Bilbilteellee nan gaafa na takka arguu dandeetta takka arguu dhabuu dandeessaa irraa hin beekne. Kanaaf ani dhugaa rabbii dubbachuuf manatti kalee galgala natti seenanii barii kiyya dhahanii cabsanii turanii halkaniin kadeeman jechuudha. Kaameraan illee addaan baafadheetiin hin jira jechuudha. Kaameraa kana akka itti addaan baafadheetti yeroo jedhutti siigalee aneen dhugaa rabbii dubbachuuf kana illee sin jechuun hin barbaadu tokkoffaa osoo du'eellee osoo waan tokko ta'ellee lubbuun kiyya sababa kan keeti. Maaliif? Osoo takka an abbaa fedhee wajjin jaalladhee waan barbaade yoo ta'ellee namni takka waanatti illee natti dubbatee natti dhaadatallee hin jiru. Amma maaltu dhaadate? Barri hunda kanarra cabsanii nagaa onlaayinii irratti. Duma onlaayinii dhiisi ka onlaayinii dhiisanus bira haasa'i maal sababa kiyyaaf dhaadatani? Sababa kan kee taate irraa hin beeku tokkoffaa ani dhugaa rabbii dubbachuuf sii fi wanni shakkee barri misanuu cabsee jechuudha halkaniidhaan sii galee namni natti dhufeetiin barri hiyyuu sanuu cabsee akka kaameraa keessatti argutti isiin fakkaata garuu ammoo fuulli hin mul'atu xiqqoo mul'ata deemsillee dhaabbanni keessaniidhaan kaameraa viidiyoon ni jira kan warri gibbii waraabee jechuudha gadi isinii baasa. Siifeennuun shakkee? Sii fi abbaayyee. Maaliif? Isa fakkaata tokko gabaabaadha tokko dheera. Maaliif Waani maalitti beekaree takkaan ebaluun fa'aa Muktaariin fa'aa ebaluun takka bira maa dhaabbattee kan bira maa dhayitte jettanii aartanii fa'aa. Akkanatti siin jiraan jirru kawalaan akkana jimata sin baasu maal gochuu halkan mana si deemu. Anira maalitti beekaree isi fakkaataa siin jedhe bal'olaa miti bara oolu. Hattuudhaan jedhe. Hattuu siin hin jenne yaraan hattuu siin hin jenne. Jechuun eeyyama gaafattee arrabsaal ta'a lamma. Si arrabsatu hin jiru Mustafaa. Sitti himuu jira yoo ani ammoo waan garaa keessatti qabatu irra waan tokko baasanii anaonni addaan yoo anaa miti katee jettu taate ani kara seeraa deemuuf viidiyoo san fudhadhee kara seeraa deemuuf amma boruufiif tan keessatti qophiidha si galee yoo si taate ammootu maaliif waan akkana kana natti yaadde fayyaa qabdaa siin jechuudha maal taate mijoo maal ta'eema amma deemtee hattuu naan jedhaa ta'a hattuu siin hin jenne bara hattummaaf hin dhufne yookaan maaliif dhufere jechuun maaliif beekaree waan barri narra cabsitanii kan maaliif siin hin ambar si taatu shuurii hin goone Allahu alami isiniif siif abbaayyee yookaan nan taphachuuf ana abbaayyee walis saayii baatu caqas akka tasaa wal beeytanitlee yookaan tasaa walitti walii galtanii roozaa irratti waan akkana dalannetanii qaldiidhaaf illee narra dalaguu barbaaddanii gara seeraa wanni an deeme birri kiyya baasuuf hin jiru. Dabala jecha nama wallolee kanan ana mucaan sababa keetiif wallollee ni beektaa yoo molee araaramne qoy. Nama amma walii gala isin nama sadiin san keessaa tokko ni wallaale nama sadii tokko ala dhaabbata namni lama. Itti fayyaan qabdu michoon maraatuudha tun hin beeksiftaa yoo kanatti maraatu. Haa maraadheera. Deemi seera deemi. Anus wajjin deema. Laa hawla walaa quwwata illa amma ilmaayyuu ooftee ilmaayyuu tanaan dhufte si. Ana abbaayyee illee bira taane mi'aarra. Yoo narratti yookiin uumawii roza sodaachifne fa'aa jettanii tasa maaliif sodaachifne michoo kophaa dhufee si sodaachisu abbaayee wajjin dhufaa. Maalitti beekaree duuba maal ol taree waan ofi beektu qabdaati. Naan jedhaarta bara si fakkaataa naan jedhaarta maal jechuun naan rabsaa ofi beektu qabdan. Si fakkaata dhugaadha si fakkaata. Maali jechuun ambar waan akkasitti himuu waan akkasii gaafachuun badiidha. Yoo siin taane ammootu ankara seeraatiin hin deema akka ofirraa baasuun abbeeka baran kaamera kana qabadde bara. Dama mayyee seeraan deemi. Ammoo ijji ammoo akkuma kan kee kana jirti. Fakkata. Harka amma harki xiqqishuma mul'ata harka sambicha addaanii baafannaa sirriitti gaafa addaan baafadhe tinjee kara seeraa deema jechuudhaan. Akkanumatti deemi nama na daffaraaru jira jedhii kaameraa isaatti garsiisi maal goota addaan baafatta sita warri waan kana addaan baafatu warra seeraati kaameraan fakkeenyaaf bakka hundi jira asirraa yookaas warra ollaa sanirra achi bahee eessa ka'eeru jira kaameraan calliftee tummannoo argite naasa inni
warra seeraa dhaqiina mana dadaffaree mana narra jijjiisaa jira jedhiin kunoo kaameraalleen akkana ruutii yaab sodaadhee jedhiin calliitu. Ambar waan ati nan sodaachisu wakayina hin piraanki faana irra daddalaina rooza akkana goonee faa jettanii isa bilileen isin irra cabdillee isin harka cabdillee hin beeku. Bilileen cabdee? Bilileen cabdee jirtee ka bilileen manni namaa cabee jiran harkatti sii galee. Kanaafuu alhamdulillah homaa miti waan isaanii matolchaa haa ta'u birri malee amishuu jala deddeemtee ofii nama jala hin deddeemin siin jedhu hin dhagee. Akka ati jaarsa hin qabne si beeka akka warri kee baalee jiru si beeka maal on feeta kanaa ol. Waliigala akka jaarsa. Nama dhugee fakkeenya yookaan mucaa nama dhugee mirqaane. No nama sadiin dhufanii yoo mirqaane qofaaf hin dhufu. Shaniin hin dhufanii yoo mirqaanan. Kana takkatti dhiira shaniin itti tolfataa. Aslan bar gibbii gaasa warrattu hin jirre malee gibbii bar namni tokko ijaan kaalu. Warri hin jirre akka warri hin jirre nabbeeka. Kana ka beeku namaayyuu isuma saniyyuu ka warri hin jiru beeka beeku isa. Inni waluu quban qabnu ture. Nabbeeka akka warri hin jirre torota. Maalitti beekaa? Waan garasii keessa hin jiru gara. Warri akka hin jirre nabbeeka jedhamee walumaa gala warra galtu sana akka hin jirre nabbeeka. Maaliif beekaa akka tasaa namni sitti hime hin jiru faa jedhanii. Warri hin jiran yaadda koottadhani. Eega dhufee mana wajjin dhufaayyee. Anna wakaa kophaa dhufee suma ukkaamsu akkana eega taate eega ukkaamsu taate maal gochuu? Fakkaan nabata. Walumaa galatti caqasitti haa himaa nama maqaa si balleessuuf osoo hin taane wanna kana waan akkana kana piraankiin irra dalaguuf na sodaachisuuf dhuftan moo hin dhufne sin jechuufi malee. Piraanki fakkaatti tu nama maal kan hin deemuun saasa. Bililee namarra cabsuun. Piraanki fakkaatti jedhe. Kanaafuu bakka eega akkas hin taane. Sitti namni ilaal dubbii afaanii na baasuuf Allah piraanki mii. Itti namni amma dubbii afaanii na baasuuf na qorataa jirta jechuudha akka keetimmi. Wannummaa kanaayyuu nama siif abbaay'ee shakkee abbaay'een illee nama nagaa fakkaate natti araarame sharrii sitti yaadanaan jedhee isin dura beekaa natti himeetiin ture si galee micaa kanatti hin araaramin naan jedhee ture. Kaza atillee. Ati yoo namni si waamu jaluma deemte dheeka oolfa. Namni eshi maal godharee eshi jechuu malee hin beeku garaana nyaata namni. Wallahi. Wallahi garaana nyaata. Garaati nyaata? Namni garaati nyaata. Kanaafuu ati keessa hin jirtu jechuudha. Boleti kai na bira deemee yaa rabbi. Bara situ natti dhufe deemaa ka deem malee maal godhaa ka deemare. Haayye. Ofii beeyta na fakkaate badii. Kanaaf diddaatuyyuu aslan namni badii ofii beeynaan lola. Akkasii hortaa kabajamtoota keenyaa dhugaa rabbii dubbachuuf anillee Mustafaa Cinqoo yookiin Mustafaa kana jechuuf osoo hin taane waan tokko osoo mana seeraa hin deemne yoo isaan akka isaan natti qalladuuf ijoolleen manteen natti qalladuuf waan akkana kana dalagan jedheetiniin gaafadhee garuu Mustafaan akkuma an gaafadhee ni lola ani maqaa na balleessuuf himnaan minnaan jee dideetiin na biraa deeme jechuudha. Ani isa maqaa balleessuuf osoo hin taane ammoo tuyyuu ani dhugaa rabbii dubbachuuf yoo jara hin taane karaa seeraa deema ani amma bakka bororraa deeme karaa seeraa deeme iyyadha lubbuutti yaaf jechuudha. Warri gibbitu iyyachuu deeman jechuudha. Gibbii isaanii takka dhiirtillee dhufteellee hin beeku asalan gibbii nu gallu namni takka dhufeellee hin beeku yeroo jalqabaa nama finneellee hin beeknu jechuudha. Kanaaf ammootiyyuu gibbii kabajaa qabu gibbii kabajaa isaatiin jiraatu. Kanaaf furtaa kabajamtoota keenyaa warri gibbiillee lolaa jiranii kanaafuu ani mana seeraa bordeemee addaan ni baafadha. Hundaafuu rabbiin keerii haa godhu namni ammoo kaane asitti namni si yaame maa deemta naan jettanii namni yoo na yaame eeshii gara laaftuudha eeshii malee hin beeku kanaaf amma achi bakka cakkanuun qaba jechuudha kana booda bakka cakkanuun qaba isiniin jaa akkasii hortaa kabajamtoota keenyaa hanga xumuraa waan ufaan turtanuu hedduu takka galatoomaa isiniin jaa waan an isin arkadheen jechuudha waan arkadhe wayitiin walitti deebine isinitti hima akka warri seeraa naan je'een sirriitti addaan baafachuu qaba wanna kanaa jechuudha erga Mustafaan Faatillee kati dutaate bakka kun nama biraatti beekamaadha. Anjara shakkee waan kana jarri keessa jiraachuun ooltu jedhee shakkee jechuudha. Kanaaf assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isiniin jedha baay'ee.